Hooggansi mootummaa jedhamu seektarri mootummaa jedhamu hundi maal inni galmi isaanii dhuma? Ergamni kennameef maali? Anaaf amma naa galutti ergamni kennameef jireenya uummataa fooyyessuu qofaadha. Waan intarastii uummata kanaaf wannoo biraan qabnu hojjechuudhaaf wannoodhaaf inni kan hamaan ija hamaan nu laaluun qabu. Inni nu keessa jirus inni ala jirus. Karaa ta'een hojjetee karaa fedheen tattaafatee hojjetee ergama adda addaa qabaachuu danda'a garuu dhumni isaa galmi isaa jiruuf jireenya uummataa fooyyessuu qofaadha. Abbaan barbaade immoo ija diimeffachuu miti dhiigaa haa boora'u faayidaa uummata kanaaf nutu dura bu'ee qabsaa'uu qaba eegsisuu qaba. Hojii biraa waan qabu natti hin fakkaatu. Kanaaf jiruuf jireenya uummataa fooyyessuu yeroo jedhamu immoo maal jechuudha? Inni jalqabaa namni nyaatee buluu hin dandeenye nyaatee akka inni gochuu danda'uudha ol hojiin inni jalqabaa jiraachuu hin danda'u. Uummata kana nu wajjin ciniinfatee gubatee rakkate boqotti gadi qabate kana hamma tokko lapheessa cibsuu danda'utu nurra jiraata hojjenne yoo hojjenne immoo hin danda'a. Hojumaati kanarraa adeemsa kanarraa fayyadameera jechuudhaaf maali? Namni agabuu bulaa ture har'a nyaatee buluu danda'uu isaa yoo mirkaneeffate qofaa. Kanaachi maal godhaaf dhaadannoon keenya? Gara laafettiin obboleessaaf ulfooftee akkuma jedhan waan akkas ta'uudhaaf deemaa jirru fakkaata. No, we don't have to be shy. Mirga uummata kanaaf dhaabbanne hin qabsoofne erga jennee qabsaa'uu danda'uu qaba. Qabsaa'uu danda'utu nurra jira. Deddeebisnees walitti dubbannee jirra. Maa inni qabsaa'uun kun jireenya uummata kanaa haa jijjiirru waa biraa miti. Innoo garaa maratee bulaa jira, agabuu bulaa jira, oolaa jira. Dhaadannoon nuti dhageessisnu maal godhaaf? Kanaaf namni beela'ee jiru, namni hojii dhabaa ta'ee jiru akka inni carraa hojii argatu yoo xinnaate nyaatee buluu akka inni danda'u. Adeemsaan immoo sadarkaa biraatti akka inni ce'uuf jireenya isaa fooyyeffatu gochuudhaan alatti hojii biraa qabaa'edha namni as jiru kun hundi. Hojiin biraa ergamni biraa sinii kenname jiraannaan amma dubbachuu. Ajandaa biraan qabnu gatiitti kaffallee jira uummata kanaaf jennee itti dhukkubsannee itti dhamaanee jireenya keenya itti dhabnee jira abbaan barbaade nu harkatti balleessuu hin danda'u dhimma faayidaa uummata kanaa. Piisaa kan gaafatu durumayyuu nama iddoo isaa malee gale. Ani piisaa gaafachuun isaa dogoggora amantaa jedhu hin qabu. Dogoggoras miti dhaabas hin fayyada malee wanti inni miidhu hin jiru. Piisaaf nama dhalate kun malee nama qabsoof dhalatee miti. Kanaaf dogoggoree iddoo isaa malee nama galee jechuudha jalqaba. Kanaaf iddoo isaatti deebi'ee maaltu nama yaaddessa kanaaf? Abbaan piisaadhaaf uumame piisaa isaatti gala. Abbaan qabsoodhaaf of qopheessee fi kutannoo akkasii qabu qabsootti gala. Pereed. Kana calalamuu jalqabuudha dhugaatti hojiidhaan namni madaalamuu jalqabuun jechuudha. Kan hojjechuudhaaf kutate hojii sana keessa qabsoo sana keessa tura. Kan hojjechuudhaaf kutannoo hin qabne iddoo isaa qabata. Kana qabsoo dhugaan. Gamaaf gamana jennu kana keessaa baanee dhaabbannee uummata kana haa hoogganu. Uummata kana dhaaba kana mootummaa kana. Sana immoo kan hoogganu laphee amma uummanni nutti deebise kana xurii keenya of keessaati hattuu fi sobduu baaltituu bobaa nama jala galtee itti waa argachuudhaaf yaaddu kana warra suusii hannaa qaban kana of keessaa baasuudha. Of keessaa yoo baasne duwwaa malee xurii qabanne etoon yoo hannuu nu argee uummanni nu wajjin ta'uu danda'u waan ta'eedha. Karaa hammeenyummaa qabu kanarratti qabsaa'uu danda'u nurra jiraata. Eenyuuf jedhee kan hojjetu himaataadhaaf jedhee balataa'uudhaaf jedhee waalqoodhaaf jedhee yoo dhuguma nama kaayyoo ta'ee dhuguma gaggeessaadha yoo ta'ee jiruuf jireenya uummata sanaa fooyyessuudha yeroo hunda kan isatti dhaga'amu irra jiru sammuu isaa keessatti deddeebi'uun kan irra jiru. Kanaaf eenyurraayyuu waan biraa wanti inni eegu jiraachuu hin danda'u jechuudha. Yeroo dhimma kanarratti qoofamu qoosaan asirratti gaggeeffamu lubbuu namaarratti jireenya namaarratti qoosaa gaggeeffamu ta'uu isaa yaaduu danda'utu irra jira. Inni qoosus inni yeroo qoofamu dhaggeeffatus. Qalladuun nurra hin jiraatu waan ta'eedha. Qalladuun nurra hin jiraatu. Dhimma lubbuu uummataa irratti jireenya uummataa irratti
qalladuun nurra jiraatu waan ta'eedha. Gara uummataatti kan deemaa jiru. Hin argu kana. Itoo arguutii hin argu. Itoo dhagahuutii hin dhagahu. Nuti yoo xinnaate nyaannee bulla. Namni nyaatee buluu hin dandeenye garuu meeqa jira? Miliyoonaan lakkaa'amu jira. Nu kana miti kan duuba keenyaa nutti dhaga'amu sammuu keenya keessaa duubaa kan nu dhiibu isa kana utuu hin ta'in asitti arraba babbareechifannee gabasa dhiyeessuudhaaf waan rakkasa ta'e jechaadha. Amma isaan uummata keenya sa'aatii 3 odeessuun warraaqsa dimookiraasii maati waan qeessaa keessa jiru dhugaa jiru haqa jiru waan lapheessaa keessa jiru yoo itti dubban hin nu amana hin nu dhagaa hin arga hin beeka waan ta'eef. Yoo xinnoo waa hojjenneefis hin arga ragaa nuu ba'a. Yakka akkamii akka hojjetaa jiru miti kan itti dhaga'amu isatti. Hammam yakkamaa akka ta'e silaa of ilaaluun kan irra jiru gaggeessan as jiru. Dirqamnii fi ergamni isaaf kennamee bakka jirutti jiruuf jireenya uummata kanaa fooyyessuun inni ofii isaatii ciisee nyaataa bulaa inni kaan agabuusaa yeroo inni rakkatu callisee kan ilaalu yakka akkasii hojjechaa akka jiruuf itti dhaga'amaa jiru. Isaaf asitti waltajjii amma jedhamtu kana jala ga'uudhaaf maaltu waliin dhahamee maaltu eessa kaa'ameetu bira darbamaadha. Waan gaggaarii aynata fedhe haasa'ee dhiisee maal inni naa yoo nam tokko rakkoo keessaa baasuu hin dandeenye. Jabana kana barcumarra taa'uun hammam rakkisaa akka ta'e hundi keessan hin beeku. Jireenya ofii dhiisanii rakkina akka inni ta'e baay'een keenya hin beekne. Barcuma wayiirra taa'uudhaan faayidaa wayiitu akka hin argamne hin beekna baay'een keenya. Garuu maaliif cinqama namni barcuma sanaa? Faayidaansa jalaan tuqamne, mindaansa jalaan tuqamne. Barcumitti sanarraa ka'uudhaaf maaltu hamma gada isa boossisa? Ani kanaaf sadarkaa dogoggoraatti utuu hin ta'in yakka hojjetaa akka jirutti of ilaaluu barbaachisa. Hawaasa irratti, uummata kana irratti si bulchinaa, si gaggeessinaa, maal si goona jennee isuma irratti deebisnee yakka hojjetaa jiraachuu keenyaan nutti dhaga'amuun kan irra jiru. Ji'a 7 booda har'a wal ga'eetu kada fooyyessina gara fuulduraatti akkas goone maaloo goone edda namni meeqa beelaan rakkatee booda jecha. Opiidiyoo du'aan addawaawiidhaafis faayidaa hin qabu. Laamishooftuun opiidiyoo biyya kanaaf faayidaa hin qabu. Wanti rakkoo ta'e inni hojjetus inni hin hojjennes jimlaadhumaan wal faana oofama. Waluma faana hin hojjennee waluma faana abaarama. Waluma faana akkas ta'ee sana ta'ee kan jedhamu jechuudha. Amma kuni guutummaatti dhabamsiisneerra jechuu yoo baanne illee namni calalamuu jalqabeera. Namni ofii isaatiin hojii isaatiin hojjetee fi qabatamaatti mirkaneessi akkaataan itti jajjabaachuu danda'u. Kan rakkoo keessa gale immoo deeggaramuu akka inni danda'u. Kan deeggarameen fooyyofne immoo iddoo isaa akka inni qabatu gochuun jalqabameera. Namni baay'een jibba walirraa qabu hin jiru. Jaalala addaas walirraa qabu hin jiru. Kan walitti nu fide qabsoodha. Uummata kanaaf qabsaa'udha waa biraa miti. Sana jechuun immoo hooggansa amma taate murtii murteessuu qabda. Nama hojjete jajjabeessa, nama hin hojjenne, nama balleessu adabaa yoo ta'u baate hin ta'u. Hooggansi xiyyeeffannaa kennee akkas goonee cimee maalirree kan jennu garuu Jeneraalli adda waraanaa tokko hunda keessatti galee diina hunda fixuu hin danda'u. Utuu gootummaa akkamii qabaate illee gootaa oliyyuu utuu ta'e hin danda'u. Kan hin danda'u maalin raayyaa isaa sochoosuu yoo danda'edha. Eenyuun eessatti bobbaasuu akka qabu, sammuu akkamitti akka qindeessu, dhiyeessii isaaf barbaachisu, saayikoolojii isaaf barbaachisu, hidhannoo isaaf barbaachisu, ilaalcha isaaf barbaachisu hidhachiisee bobbaasuu yoo danda'e qofaadha. Uummata kana nu wajjin ciniinfatee gubatee rakkate boqotti gadi qabate kana hamma tokko lapheessa ciibsuu danda'utu nurra jiraata hojjenne yoo hojjenne immoo hin danda'a. Bakka carraa kana argannee jirrutti akka carraa ta'ee seenaa ta'ee uummata keenya hamma dandeenyu waan dandeenyu walitti namni namarraa eegu hin jiru. Hamma dandeenyutti halkanii guyyaa hojjennee
uummata keenya hiyyummaa keessaa baasuu, booddeettafummaa keessaa baasuudhaaf abbummaadha. Miira abbummaati. Yeetamiu sadarkaa fedhette ta'u. Wanti nu hanqatu miira abbummaati jechuudha. An akka ilma Oromoo tokkotti eenyu ol na haa jibbu, na haa jaallatu, na haa taamufatu eenyu wajjin dhimma kanarratti mari'achuu hin danda'an. Oromoo dhalatti beekaa Oromoo, jaarsa Oromoo, hayyuu Oromoo waliin mari'achuu alatti homaa eenyu na taamufatu yeroo kanatti nuti kan itti baqachuu qabnu uummata kanatti. Absoon gaggeessinu kamiyyuu abbaa dhimmaa sana bira ga'uu baannaan milkaa'uu akka hin dandeenye. Hirmaannaan uummataa bara 2004 keessa dhimmoota jenne kanarratti qabeenya uumamaa irratti haa ta'u, kiraa sassaabdummaa irratti qabsaa'uu haa ta'u, kan biraa irratti haa ta'u, kan mul'ate sun qabsoon godhamu abbaa dhimmaa sana bira ga'uu danda'utu irra jira. Abbaa isaa biraan ga'uu danda'udha. Nuti rakkoon keenya ofuma biratti daangessinee asuma rakkoo ta'aa hin ta'uu, hin danda'amaa, hin danda'amu ofii keenyaas wal cinqaa ooluudha malee abbaa dhimmaa biraan gaafa ga'uu dandeenyee fi kallattiin ittiin kana raawwachuu danda'u hubachiisuu bakka dandeenyetti raawwatamuu akka danda'u argineera. Sababi mootummaa uummata Oromoo gaaffii uummata Oromoo deebisuu danda'u iddoo dadhabetti hin dandeenye naa obsaa jedhee uummata Oromootti himuu danda'u iddoo danda'utti immoo deebisee agarsiisuu danda'u. Akkasitti deebisnee of ijaaruu danda'utu nurra jiraata. Nus rakkoon baay'een nu bira jira waan ta'eef. Ka'umsi mufii uummataa, komii uummataa nu qaama mootummaa kana waan taaneef. Xurii addana jiru, kosii addana keessa jiru otoo hin qulqulleessiin rakkoo gamaa hiikuudhaaf hin dandeenye waan ta'eef. Sababii hin taane uumameetu qabsoo irratti laafama jechuudha. Wal danda'uudhaan, wal baachuudhaan, yoo nebeluu irratti kaase natti kaasaadhaan, yoo kana achimmoo akka ergamaatti ilaaluudhaan ergamee waan hojjete tokkorraa ka'e edda kana dadhabee dhufe, edda kana ta'ee dhufe eenyuuf jedheeti kan inni dadhabe kaayyoodhaaf bara eenyuufuu miti nama dhuunfaatiif wanti inni hojjetu hin jiru. Dadhabuun dirqama isaati. Fudhatee waan itti seenne jalqaba gaafa qabsootti seenurraa ka'eeti dadhabuu sana fudhachuun kan irra jiru. Maaliif deebinee wal nyaanne? Uummata tokko qabna, biyya tokko qabna, kaayyoo tokko qabna. Erga kana qabaanne maaliif walii keenyatti deebinee wal qoonna, wal nyaanna, walirratti dabaa fi shira meeqa walirratti hojjenna? Rakkoon faayidaa dhuunfaa, rakkoo uummataa ta'uu hin ta'in rakkoon faayidaa dhuunfaa waan jiruuf. Of dursuu uummata fuuldura biyya dura of dursuu waan jiruuf. Of gurguruu waan jiruuf. Waa biraa miti. Hiika biraan qabu. Namni qabsoo kanaaf yeroo lubbuu isaa kennu nuti garuu yeroo keenyaa fi dadhabbii kennuun nurra jiru kennuu dhabuudhaan kan qabsoo kana kuffisaa jirrudha kan qoratan. Kanaa olitti wanti nu ibsuu danda'u waan. Filannoo biraan qabnu jiran dhugaan isinitti hima. Filannoo biraan qabnu. Filannoo biraan qabnu warri gamaaf gamana ilaalloo jiran. Gooftaan keenya uummata keenya, uummata naannoo keenyaati. Gooftaa biraan qabnu, gooftaa biraaf sagaduun nurra hin jiraatu.